Yaaya hobbii yookiin abdii koongireesii bakka gammaddee baga haadha manallee argatti jennaan yeroo hedduu siroorrisaa turte. Yeroo hedduu jennaan ani hirmee jira abbaa manaa argadhee jira abbaa manaa kiyyaallee isiniif fidaa jettee dubbachaa turte jechuudha. Jennaan yeroo tokko abbaa manaa argadheette yoo argattellee rabbiin abbaa manaa kee wajjin bultii gaarii yookiin immoo abbaa manaa gaarii rabbii wajjin umrii si dheeressee haa jedhu sinin jecha abdiin immoo tiyyuu hadhaa abdiitii oddaa fide koonsirratti argitan kanatti abdiin jaartii argadhee jira du'aa inni godhaa jira. Ijoolleen hedduun koomantii isaa jalatti abdii biraan keenya gootaa kun dhiiraa immoo sagaleen ishee jechuudha dubartiidha. Maaliif abdiin dorgommii Muktaariin deemaa jira. Ijoolleen yeroo ammaa wal morka eegalte abdiin amma teessisee nyaachisaa jira jechuudha. Fakkeenya caalti fudhate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fi yaasanii keessanii kan jira. Viidiyoo kiyya asuma laayik ishee gochuu fi sabskiraayib gochuu naga jira. Namoonni yaada qabdan yaada keessan kennadha. Koomentiin barreessaa. Ahla usaada. Isin jechuun barbaadaa abdiin akkuma beekamu du'aa naaf godhaa na eebbisaa jaartii argadhee jira. Asin dura jennaan ani heerumee ani abbaa manaa argadhee abbaa manaa kiyyaan hordoftoota kiyya wal barsiisete abbaa manaa argachuun wallaahi siiddu siif gammanna. Maaliif hundinuu riskiidha, hundinuu katabaadha, hundinuu immoo hundinuu kennaa isaati waan rabbiin sii katabe jechuudha. Yoo heerumtellee yoo abbaa manaa argattellee jannallee abdiillee yoo fuutellee rabbi hojii si haa bulchu. Garummoo haalli inni abdiin itti viidiyocha hojjetaa jiru itti dhageessisaa jiru silaa oduu dubartii taatee akkanatti fakkaatetti jaartiin abdii ammaa ture. Shaarbii akkana uffannu kanatti uffattee fuula isiitti haguuggatte jechuudha. Mallattoo akkasii agarsiiste malee fakkeenyaaf amma caaltuun gaafa dura argite uffata adii akka seera mushurraatti uffata adii uffattee gubbaadhaan uffannaan isii uffata adiidha. Uumatee haa ta'u jechuun shaarbii uffatamuu qaba. Isa kana jechuudha. Waan akkasiiti kun immoo yookaan abdii immoo beekamaadha akka dhiira ta'e. Akkamitti namni lafaaf afatu uffata dubartii mushurraa taate soba abdii biraan kennu godhaa jirta. Tarimmaa intala caaltuu jedhamtu soba bira qabaachuu dandeetta. Hin beeknu nuti. Siif rabbi walitti beekta. Isin jechuu barbaada. Kuni fakkeenya Muktaar fudhatee yeroo kanatti hammam dubartiin kabajaa qabdi natti tola jechuudha. Maaliif dhiirri shamarran takka yeroo jaalattu sirriidha. Akka aadaa keenyatti akka aadaa Arsiitti dubartiin takka yeroo mushurrummaa isii keessatti isa nyaachisee isa obaasee wajjin nyaatanii wal nyaachisan jechuudha. Akka aadaa Arsiitti akkasii mushurraan daftee godhaa gadi hin baatu akka naannoo aadaa Arsii keessatti jechuudha. Kun kana fakkaata. Amma immoo biyya ambaa keessatti illee dhufee Muktaar aadaa bareeda qabatee dhufe. Maaliif hojjettanii amma fakkeenya istaayilii sanatu deemaa jira. Kun nuuf kabaja guddaadha. Shamarran keenyatti ammallee taanaan sirriitti jabaadha. Ammas kabaja argachaa jirra. Kabajni akkanumatti nurra haa turan. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Meetiin takkatti gammannaa teessisanii nu nyaachisuun sunuun kabajaadha. Haati sabboontu yaafattu irra Muktaar caaltu teessisee nyaatu irratti baay'ee lolte. Maal ati harkaan qabdu akkamitti dubartii nyaachiste maal isiin harkaan qabdu ofii nyaattu ati akkamitti harka isaa irraa nyaatta itti dirdiraa turte. Amma immoo Yaman keessatti caaltuu ta'e kan biraas ta'e nyaachisaa jirtan haala sabboon taatee si jirta yeroo kanatti. Isin jechuu barbaadee hojjettoota gurgurtoota kiyyaa wallaahi ariiwwan hin dubbachuu dhufee akkuma beekamu asirratti maal isin fakkaate boleen kiyya. Wallaahi shamarran dirqama kabajaa qabaachuu qabdi. Dirqama wallaahi akka yaada kiyyaatanii hedduu takka kannatti dhagame haalli amma deemaa jiru kun taatee yeroo ammaa Yaman keessatti ta'amaa jiru kun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Isa kanaan wal qabatee waa'ee caaltuu fi hajjii akkasuma ammallee deebi'ee karaa hedduudhaan wal qabate jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko kan ulfaatudha jechuudha. Amma Yaman keessatti maaltu akka ta'amaa jiruu fi maaltu akka deemamaa jiru
wantoonni ijoollee Yaman kanarra ga'aa jiran hedduu isaa kan ulfaatu dhugumatti yeroo akka nama ganda tokko keessa fakkeenyaaf yeroo manguddoon saabatee dhumee saabatee yeroo ijoollee walitti hafu wal jibbaa dhufaa wal fixiinsa dhufaa waan akkasii ijoollee Yaman irratti amma dubbi oofu wanti sunni maal ta'e ijoollee Yaman irratti deemaa jira mul'achaa jira. Otoo ijoollee Yaman akka haadhaaf abbaatti wallaa'anii akka maatii abbaan haati tokko argatteetti wallaalan amma immoo jibbaan jidduu isaanii seenii ergaa wallaahi rabbiin ansii rahmat haa godhu ergaa fayyada amrii taateeti qabeetirraa asitti bakka burjaaja uummatu eegala jechuudha ijoollee Yaman irratti burjaaja hedduu baay'ee tokko jibbiinsi uumamaa ture. Ijoolleen duraan mana walii dhufanii nyaatanii dhuganii diraamaa adda addaa hojjetan hedduun tokko bakka miira keessa nama galchuu nama jibbisiisa haalli isaaniitti keessa jiran. Akkasuma waa'ee illee Fatiyaallee wal qabatee Fatiyaan illikii keessa seentee jirti maal hojjetan Fatiyaa wallaahi dhugumatti dhugaa isiif hin kenna akka nama tokkootti dhugaa isii maaliif kenna narraa irra nyaatanii dhuganii nama nyaachuuleen hin taatu. Gabba'anii immoo waa isiitti dhaadachuun immoo hin taatu. Asirratti bahaariin isin na jibbitanillee na dhiiftanillee haati mana kiyyaa haadha xiyyaa anaaf kabajaa kiyyaa anaaf waan hunda kiyyaa kabaju walii qabnaa jedhee dubbatee jira jechuudha. Wallaahi inni tuuta galatoofadha. Namni dhiirri tokko qalli kaa'ee waa keessa seenutu jira. Dhiirri tokko mootuyyuu ka bakka yeroo waan kana dhagee isii akkatti maqaa haadha isaa balleessitu tana keessa dhiifama achirraa wantoonni keessa seenee dafii haadha manaa isaa kan araarfatee deebi'utu jira isin galee kanaafuyyuu bahar har'a waan jiru hundumaa argee jechuudha akka intalli tun immoo isaaf taatu argee jechuudha intalli tun isaaf akka hin taane kennaaf isin haadhalmaati amma garaa qabdi shanaffaadha jechuudha ijoollee 4 qabdi dhaadannoon isii suni bahaari waan biraa keessa seensise bahar gaafa zindoo ofiitii irratti hojjettellee inni jechuudha mbeenyu kan waan kaamera duuba mbeenyu waan kaamera duuba garuu yeroo sanatti garuu mootuyyuu akka isan fayyan akka isaaf hin taane akka bultii isaa hin taane beekee gara haadha isaa manaa isaa deebi'ee dhiifama gaafate. Dubartiin takka gaafa dhiira tokko jaalattu dursa haadha manaa isaa sanii kabaja godhuun dirqama. Dhaadannoo agarsiisuu akka namni isaa harka isaa ta'e. Bar dubartiin fakkeenyaaf otoo isii fuudhayyuu gaafa kana isa bannansiti. Gaafa kana waan hin taane keessa seensifti. Akka nama ofii masaktee ooftuu akka nama bakka isaa malee hin jiraamte akkanatti ofii isii ajajjuu. Yoo rafu jedhee rafu yoo taa'e jedhee ka'u yoo deemu haala mentalli tun itti agarsiisaa jirtu haala kana akkasitti nama akka nama isaa farqa akkatti qabu akkas dubbachaa jirtu jechuudha akkasiin dubbattutti kun illikii keessa seensisuudha. Gaaf nama tokkotti dhiyaachuu barbaadde karaa kabajaa karaa jaalalaan jaalalli barakkanaa miti jaalalli miidiyaa kanarratti olbaamee borcamee bakka ani kan jedhu dubartiin tokko dhugumatti gaafa murtii kee jaarsaaf jaartii walitti dhugumatti jaarsaaf jaartiin dhiisate abbaaf intalli abbaaf namni waliin lolin jiru garuu gaafa jechuudha gaafa abbaa manaa keetiin wal loltee maaf miidiyaa kana irratti bal'ifta maaf uummata kana dhageessifta maa keessan fitan isiin hayyuu taate isiin beektuu taate keessa keetitti qabatta hiciitiin ta'e hiciitii keeti fakkeenya namni yeroo wajjin bulu kaameraa banatee bula miidiyaa irratti wal baasee bula yeroo jaarsaaf jaartii ta'anii yeroo bulan icciitillee akkasitti waan dhokatu qaba. Isin galee icciitiin akkasitti dhokatu qaba. Har'a yoo wal lolte ka biraanki
ka hojii garuu immoo icciitiin jaarsaaf jaartiin maaliif gadi ba'a? Maaliif yoo ulfuuf dubartiin keenya namni keenya yoo ulfuuftu hunduu ulfaa hin dubbata, yoo irraa ba'ee hin dubbata, yoo tuma hin dubbata, yoo arrabsee hin dubbata, yoo himatame baqqaamu. Erga miidiyaan kun garuu wanni irratti himatamu garuu wanni jaarsaaf jaartii maaliif gadi ba'e? Icciitiin namaa kun maaliif keessattuu dubartiidha. Amma fakkeenyaaf gara tiktook illee teessurra ta'anii abbaan manaa kee akkasii, abbaan manaa kee akkanaa, miixinni biyyoodha, yoo gadhiise illee isiin ofii akkas wallaan ulfaata. Yoo namni tokko dubartii takka gadi dhiise wal jaalachuu, wal dhabuu uma aadaa keenya jiru. Wal gadhiisuu illee uma aadaa keenya jiru. Inni fokkataan gabbaanii dubartiin icciitii abbaa manaa ofiillee bara alatti hin eegalte booda akkatti hojjetamne jechuun hin ooltu. Kun hoo maaliif ta'e? Maali yoo dhoofatan icciitii abbaa manaa ofii? Maal yoo qabatan keessa ofiitti icciitii abbaa manaa ofii? Si haadhuun waan fedhe si haa godhu. Hajjiitu geessee bara. Hajjiin bara kanaaf harka kennuu dida. Garuu hajjiin maaliif harka kennuu dida dubartiitti fuulan kennu jedhe akka yaada isaatti baay'ee yaadee ture jechuudha. Ilma garuu ani kan jedhe wallaahi lasi jechuudha. Dhugumatti otoo kiyya waa hundumaa waan abbaa manaa keessanitti dhuunfattan, keessa keessanitti qabattan malee miidiyaa irratti agarsiisan mul'isin hin dubbatina. Uummata akka faayidaa qabu. Fakkeenyaaf amma yoo namni tokko jaalalleen kee kuni akkatti jedhee miidiyaa irratti maaltu bu'aa naa qaba? Dabalamee jechuudha. Dabalameetumaan bittinnaa jechuudha. Dabalamee. Kun maaliif ta'e? Dhimma biraa haasa'e, dhimma qabdu haasa'e, dhimma barbaadde haasa'e. Garuu waa'een abbaa manaa ofii silaa itti qolloftee akkatti kaatti. Fakkeenyaaf amma warri akkatti abbaa manaa kiyyaatti wallollee abbaa manaa kiyya narraa fudhachuuf deemtii warri jettan dhugumatti baay'ee dogongora. Yoo deemillee haa deemu. Garuu yoo taa'ellee immoo yoo walloltanis yoo walii toltanis keessuma keessanitti of. Keessuma ofiitu jaala. Wallaahi billaahi keessa ofii wanti ga'u hin jiru. Keessa ofii kana waa ga'u tokkollee hin jiru. Waa hundumaa keessa keessanitti kaa'adha. Waa jaalattis waa jibbitis keessa keetti kaa'adha. Kuni barkana. Kana dubbatinaa hinna. Kana gadi baatanii dhiinaa. Kana gadi baatanii lallabinaa. Kana waa'ee abbaa manaa keessanii alatti hin dubbatinaa. Waa'ee abbaa manaa keessanii baaftanii himina. Humna tokko isin hin godhu. Ati baaftee dubbattee ati teessa. Garuu kabaasamee dubbate sun qilleensi hin afarsa. Gaafa isin dura Yaman keessatti intalli Saadaantu boottee likitti boottee maaliif nama boojjisettee warqii qabdutu jalaa fudhatamee birriitu jalaa garuu abbaan manaa isii sun immoo akka kana galataanaa ta'e warqii isiisanillee birrii isiisanillee akkasumatti isa idootti kenneef jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa jedhee wallaahi lazii maaliif fuutee baatanii jennaan isiin tun aara keessa seentee waan kana balle dhiirri gaariin bare tokko kana ma yaadu jira. Wallaahi haqa isiin nyaanne booda deebitee Saadaan isii sammasaana godhattee wajjin jiraatte. Kara gabaabaadhaan cuuphaadhu ta'u sunillee baay'ee tokko miitee turte jechuudha. Gaafa abbaa manaa ishee arga hin ta'u yuma heerumtanuyyuu fakkeenyaaf dhirsa namaati jechuudha heeruman ta'e namas dubartii haadha manaa isaa sanii kabaja gochuun dirqama. Sababni illee isa waan jaalattuuf erga isa jaalatte masaanoo isii sanis dirqama jaalatti. Sababnis maaliif haadha manaa isaa hangafa waan taate akkasitti hubadha. Isin jechuu barbaada. Ani bakka amma dadhabee jira jechuudha. Waa'een namaa jaarsaaf jaaltee kun ulfaatee jira. Lafa kanarratti sheekotillee akkasumatti irraa haasanii garuu wallaahi lazii sheexaanillee akkasumatti baay'ataa deema jechuudha. Sheexaanis nama jidduu akkasumatti baay'ataa deema.
waan kana maaliif kaballeessu dhiira ta'aa dubartii ta'aa wallaahi inni beeku rabbii tokkichutu beeka. Kanaaf obboloota ko haasa'a koo qal'aa kana keessatti akkanumatti maaliif fide yaada kana yaadota hedduutu wal keessa dhufe. Yaadonni hedduu wal keessa dhufe kun dhimma waa'ee abdiitti dhufe, dhimma waa'ee fatiyaa, dhimma waa'ee ilillii, dhimmoota yaani wantoota hedduutu akkasuma waa'ee caaltuuf hajjallee dhufee jira. Maaliif haalumti kun hunduu bakka ni ulfaata wal keessa jira. Waluma keemee akkanumatti ulaala. Haalli jiruun addunyaatti jirtu kun walbaxabbatamee jira jechuudha. Inshaallah naaf kolcha. Maaliif viidiyochi wadhaa waan ta'eef viidiyochi wadhaa kana keessaa immoo takka lama yookiin sadii yoo fudhatta anaaf gahaadha. Maaliif haasaa tokko oduu qulqulluu ta'anii oduu bareechamee haasaamee bareeda akka yaada kootti garuu haasa'ichi fidee wanna harkaadha. Dhiifama fideetuma dhufuma isaatii dhufe wal keessa jechuudha. Kanaaf naaf kolchaa isiniin jechuu barbaada. Nama viidiyoo biraatti walitti deemuutti nagaan naaf ta'a. Turtiin keessan. Boom.